dhaggeeffattaniif kabajaan isin gaafadha. Mata dureen dubbii koo har'aa ofii keedhaaf hiriyaa gaarii ta'ii kan jedhudha. Ofii keedhaaf ilaalcha gaarii qabaadhu. Tasa of hin tuffatin yookiin gadi of hin qabin. Wanta nagaa si dhorkurraa yookiin wanta si jeequrraa fagaadhu. Amanamummaa of soori yookiin gootummaa wanta tokko keessaa bahuu akka dandeessu, ce'uu akka dandeessu ofitti labsuu qabda. Abjuu kee haala yeroo argitee wanta keessa jirtu argitee abjuu kee fuutee tiraashitti hin gatin yookiin kosii keessatti hin gatin. Haala biraadhaan abjuu kee fuulan dhorkatin. Qorumsi gara jireenya keetiitti yeroo dhufu si hojjatee si bukkeedhaa deemuufidha. Yeroo tokko qorumsi tokko gara jireenya keenyaa yeroo dhufu bara keenya guutuu nu barsiisee nu geeddareetu kan inni deemu. Fakkeenyaaf namni sirriitti dhukkubsatee beeku vaaliyuu nageenya isaa beeka. Nagaa ta'uu isaadhaa fi ba'ee galee Waaqayyoon galateeffata. Qorumsa keessa galte keessaa humna Waaqayyoodhaan Waaqayyo si gargaaree atis ofitti jabaattee yeroo keessaa baatu jireenya kee si jijjiira waan ta'eef qorumsa keessaa bahuudhaaf yaali malee qorumsaan qabamtee yookiin kuftee golatti yookiin dinqatti hin hafin. Qorumsi si cabsuu hin qabu. Ofitti faallaan deemin, ofiif wabii ta'e, ofiif abukaatoo ta'e, tasa ofitti faallaan deemin, of jaalladhu. Vaaliyuu kee adda baasiitii bari, dura ofitti gammadi, ofiif biraandii gaarii ofiif ta'e. Jabina kee irratti xiyyeeffadhu malee yeroo hundumaa wanta negatiif ta'e yookiin immoo dadhabina kee hin labsin, hin odeessin. Akka of jijjiiruu dandeessu sirriimatti of amansiisi, sammuu keetti himi, ofitti tasaasi, of gorsi, of jijjiiruudhaa fi ganamaaf galgala dhama'uutu sirra jira. Wanta bu'aa siif hin buusne yookiin immoo wanta bu'aa hin qabne tokko irratti yeroo kee hin gubin. Yeroon warqeedha. Bishaan yaa'u keessa harka keenya yeroo cuubnu bishaan jalqaba tuqne deebisnee tuqnu. Yeroon keessa akkasumadha. Yeroo keetti haalaan fayyadamnu. Wanta si fayyaduuf wanta sirrii irratti qofa yeroo kee dabarsi malee wanta hin taanetti yeroo kee hin gubin. Namati wajjiniin ooltu nama si gammachiisu ta'uu danda'u, nama fakkeenya gaarii siif ta'uu qaba. Ofii kee abuse of hin godhin yookiin namoonni abuse akkasiif godhaniif yookiin akkasi jeeqaniif carraan kenniniif. Yeroo hojjettu jiraachaa hojjettu, yeroo jijjiirtu jiraachaa of jijjiiri. Ofii kee nagaa of hin dhorkatin. Dursa yeroo hundumaa ofii keedhaaf kenni. Haala keessa jirtu keessaa bahuudhaa fi yeroo hundumaa ofii kee jabaachuun gaariidha. Isa jireenya namaa jijjiiru, isa namatti hin geeddaramne yeroo hundumaa gargaaraa isa ta'e Waaqayyootti hirkattee Waaqayyoo kee yoo kadhatte bakka yaadde geessa waan ta'eef Waaqayyoof amanamii jilbeenfadhu, kadhadhu. Inni bakka yaaddeen si ga'a. Tasa abdiin kutatiin, abjuu kee fuulan dhorkatiin, gorsaa ofiif ta'ii, hiriyaa gaarii ofiif ta'ii. Kun amsa koo har'aadha. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Sooshaal miidiyaa wanta gaariif qofa haa fayyadamnu, ittiin walaa barsiisnu, ittiin walaa gorfannu. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa.